waan haqaan dubbachuu barbaade waan ta'eef kana dura fide jechuudha. Amantii Oromoo keessatti yoo xiqqaate uummanni walakkaadhaa ol parsantii walakkaadhaa ol ani staatistiksii qabatamaa ta'e hin qabu garuu waan sirriitti beeku walakkaadhaa ol yoon jedhe wayyaa hordofu amantii Islaamaa Oromoo taatee amantii saba kana saba immoo saba Oromoodha jettee himachaa qabsoo Oromootiif nan quuqama jechaa that means tokkummaa Oromootti nan amana jechaa jirta jechuudha. Hin barbaadda tokkummaa Oromoo ga'a yoo Oromoo barbaadda ta'e Oromoo walitti qabdee jaallachuu qabda waan ta'eef. Bilisummaa Oromoo barbaadda yoo ta'e Oromoo tokko too nambisin hundumtuu akka ifa ba'u barbaadda waan ta'eef that means tokkummaa Oromoos jibban qabdu jechuudha. At the same time garuu amantii saba kee keessaa at least walakkaadhaa ol hordofu yoo tuqxe ummata amantii kana hordofu yoo mufachiifte bu'aan isaa maali jettee yaadde kanan si gaafadha. Bu'aan isaa maalni Oromoo tokkoomsa diina keenya kuffisa faallaa lacheen kanaati jechuudha. Tokkoffaa tokkummaa Oromoo akka malee nu jalaa laaffisa. Lammaffaa diinni keenya hedduu gammadee pirojektii barbaadu sana akka galmaan gaatu godha. Inumaahuu amma shakkii maalitu namatti uumamuu jalqabaa jira. Warri yaada akkanaatiin deemu kun maqaa qabsoo Oromoo haguuggatanii maqaa sabboonummaa himachaa dhaaba siyaasaa Oromoo akka agartuu ija ofiitti ilaaltutti of hirkisaa tokkummaa Oromoo diigaa jiru jechuudha. Halagaa gammachiisaa jiru jechuudha. Ergama sirna nafxanyaa kan Oromummaa balleessuu barbaadu itti amananiis haa ta'u otoo hin beekinis haa ta'u effectively hojiirra oolchuuf garuu marxifatanii hojjechaa jiru jechuudha. Kun balaa guddaadha qabsoo Oromootiif. Balaa guddaa. Warri qabsoo kanaaf quuqama qabna jettan hundi dubbii kana laaffistanii ilaaltu taanaan rakkoo mataa keessanii qabdu jechuudha. Regardless of your religious background, rakkoo mataa keetii qabda jechuudha. This is very dangerous. Tokkummaa keenyaaf nama tokkummaa Oromoo hawwu kamiifuu amantii Oromoo nama lamallee qofa yoo ta'e amantiin sun akka tuqamu hin barbaadu jechuudha. Oromoo keessatti hariirra namni amantii Judaayizimii hordofu nama meeqa akka ta'e hin beeku. Nama lamallee yookiin sadillee yoo ta'e yoo jiraate amantiin Judaayizim irraa dubbatama ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf Oromoo keessaa amantii warri nu cunqursu kun hordofu amantii Ortodoksii yoo fudhanne Oromoo keessaa lakkoofsa in millions Oromoon amantii kana hordofa. Yeroo baay'ee namootaan waan walitti bu'u tokko keessaa tokko maalinni amantii Ortodoksii dabtaraa maal jettanii hin tuqinaa waa'ee amantii dabtaraallee hin jedhinaan jedhan dabtaraan jedhu takka. Dabtaraan suni waan aadaa yookiin immoo wanni seera amantii Ortodoksii keessa jiru wayiiti waan ta'eef structure achi keessa jiru wayiiti waan ta'eef moggaasa structure sanaa yoo tuqne obboleeyyan keenya cinaa qaama keenyaa amantii kana keessa jiran tuqaa jirra waan ta'eef nafxanyaa rukutuu barbaanne taanaan nafxanyaa jennee waamne jaruma irratti haqiyyaafan. Amantii kana bar jarri uumne fakkeenyaa Ortodoksii nafxanyaan hin uumne garuu naannoo kanatti babal'iseera eeyyee ummata keenya fa'i fudhachiisaniiru eeyyee ammoo amantii kana ofii isaaniitiif miti kan uuman. Ni fudhatan alarraa fudhatan. Phaaphaasiin isaanii impeeraroonni isaanii kan muudamaa turan Abuna Salaamaa yookiin warra abbootii amantii Masriitiin ture jechuudha. Coptic religion waan ta'eef amantiin warra Masriidha. Warra Masrii yeroo jedhu warri Kiristiyaanaa jechuu kooti. Karaa sanaan dhufaa ture bara dheeraa Itoophiyaa keessatti nugusoonnis yeroo muudaman isaantu muuda. Phaaphaasiis yeroo muudan akkasi. Kun maal agarsiisa wanta jechuu barbaade maanni amantiin kun achiinis alaan dhufee nafxanyaan nutti fide jenna malee nafxanyaan ofii isaatiif uume miti amantii kana. Kanaaf waan amantii kana irratti xiyyeeffannu hin qabnu. Namoonni baay'een dogoggoraan amma amantii Ortodoksii akka waan kan nafxanyaa ta'e yoo tokkotti ilaalanii Oromoo obboleeyyan keenya yeroo mufachiisan nan arga jechuudha. Kun sirrii miti. Isa kana sirreeffadhaa. Dhimma isa amma harkaa nu qabu waan amma gurra keenya keessa jirutti yeroo deebinu immoo
namni sana dura dubbate amantii islaamaa hordofu wayii tokko waa'ee Jawaar Muhammad kaasee dubbate malee waan amantii kaasee dubbannaan hin dhageenye. Waa'ee Jawaar dubbachuuniif waa'ee amantii dubbachuun dura dursoo maaltu walitti fide? That's my question. Dhimma Jawaar yoo ta'e akka dhimma Jawaaritti kaasanii dubbachuun hin danda'ama. Tooppikii of danda'edha sun. Kanaan wal qabsiisanii amantii tarii maqaan Jawaar Muhammad jedhu maqaan amantii islaamaati waan ta'eef kana walitti link godhanii irratti ololuun jibba qaban irratti afarsuun Oromoo dhabamsiisuudhaaf Oromoo walitti deebisanii wal ficcisiisuudhaaf isa diinni arguu barbaadu sana dhugoomsuuf yoo ta'e malee faayidaa biraa hin qabu. Namoonni waan akkanaa kana gootan amma duras yakka wal fakkaataa raawwatanii beekna. Please wal kadhannaa irraa dhaabbadhaa waan akkasii kana. Uummata illee dhiifama gaafadha. Akka obboleessa tokkottan isinitti himaa. Dhiifama gaafachuun isin mala dhiifama gaafadha. Dhibeen inni amma baadhannee deemaa jirru iyyuu nugaa dhibee kana caalaa hamaa ta'e nutti hin fidina. Diina keenya hin gammachiisinaa nurratti. Otherwise wanti kun maal jechuuf fudhachuu deemna jechuudha. Ergama Abiy Ahmed ergama Abiyyitu Oromoo kana waggaa meeqaatamaa bakka lafaan kaanitti caccabsee sin agarsiisaa jedhe. Isa sana tarii projektii sanayyii fudhattanii dhuftanii Oromootti himaa jirtan jetneeti understand goona jechuudha waan kana. Wanta godhame kanatti regret gootanii uummata dhiifaman gaafattan taanaan projektii diinaati fudhattanii afaan Oromootiin dhuftanii qabsaa fakkaattanii nama qabsaa Oromoof quuqamaa fi dhiyeenya qabu fakkaattanii ololaartu jechuudha. Akkasitti fudhachuuf dirqamna jechuudha. For the sake of tokkummaa Oromoo. Kana gama sanaan kanan dubbadha. Gama kaaniin warri musliimaa immoo isin biras rakkootu jira. Rakkoo guddaatu jira. Walitti himna baqaqsine. Nama tokko yookiin lama kan dubbii kana balleesse maqaa dhooftanii individually deebii kennuunii fi walitti qabanii stereotype godhanii waan namoonni sun yookiin naannoo isaan keessaa bahan ta'uu danda'a yookiin amantii isaan keessaa bahan ta'uu danda'a walitti qabanii irratti ololuun wallaaluma guddaadha. Isa kana sirreeffadha. Dogoggora guddaadha. Waa'if eksiin badii yoo balleessan qubeewwan hunda walitti qabneetii miti kan abaaru. Waa'if eksiitu badii kana balleesse maalirraa balleesse yookiin uummata dhiifama gaafadhu yookiin seeratti dhihaatta yookiin namni jaraaf responsible ta'e as bahee deebii nuuf haa kennu jechuun hin danda'ama. Mal walitti qabne please cina nuti hundumtuu wal malee guutuu miti. Abbaan barbaadan natti mufadhaa ani dhugaa tokkoon isinitti hima. Ana amantiin koo tokkicha ta'uu danda'a amantii tokko hordofaan. Garuu keessa koo jaalala amantii adda addaatu jira. Ana amantiin musliima islaamaan. Abbaan kiyya sheeka, akaakayyuun kiyya sheeka. Abaabayyuun kiyya gira waaqeffataa. Seenaa mataa kooti guyyaa biraan dubbadha. Amma gadheedhaa jedhee eenyummaa kan koo iddoo kanatti miti kanan ibsu gaafa. Kana keessaa baane baayogiraafii keenya walitti himna rakkoon qabu. Wanna nama jechuu barbaadaa rumaanni. Amantiin an keessatti dhaladhee karaa abbaa karaa haadhaa musliima islaama yoo ta'e illee jaalala obboleeyyan kiyya kiristiyaanaaf qabu jaalala obboleeyyan kiyya waaqeffataaf qabu akka salphaatti nama laaluu miti. Jara kana malee nuti amma Oromoon kophaatti islaamni jennu fakkeenyaa kophaatti baanee eessarra lafa isa kamirra jiraan nama kophaatti akka islaamaatti mee Oromiyaa kana keessaa mee laalaa hin ta'u yaaduma akkanaa kana summii akkasii kana warra nutti fidu ofirraa dhaha malee summii akkasii sanaaf deebii kennuutti rakkoo biraa keessa hin seennu jara keenya. Warra xiqqaate warra namoota xiqqaatan wajjiniin of hin xiqqeessuu hin qabnu jechuudha. Warra yeroon jedhu namoota kana dubbatan hin baana malee guruuppii yoo walitti qabeenyitti kanan dubbachaa jiru kana jala naamura. Namni tokko dirqamatti bakka ta'e tokkotti dhalata. Amala gaarii qabaatu, amala gadhee qabaatu bakka ta'e tokkotti dhalata. Sababa namni sun bakka sanatti dhalateef jecha walitti qabanii uummata naannoo sana abaaruun yookiin jibbuun
tootaalii fudhatama hin qabu. Fakkeenya Abiyyi Ahmad Jimmatti dhalate hammeenya Abiyyi qabu argineerra. Kaleessa ilma namaa seenee Oromummaatti as deebi'aa nuuf madaqaa jennee kadhachaa turre, yaadaa turre, jajjabeessaa turre ta'uu dide. Achi baqate gara diinaatti. Gaafa inni achi baqatu nutis diina ati jennee ni gadi baanee dubbanne jechuudha. Achi diina jedhamne nuti immoo jara biratti. Dubbiin kanuma. So Abiyyi Jimmatti waan dhalateef Jimma keessaa kaadiree baay'ee tarii waan horateef nama Jimmaa walitti qabdee abaarte yoo ta'e kunis rakkoo of danda'e tokko jechuudha. Fakkeenyaaf kana kaase. Sambadii Wallaggatti dhalatee aadaa uummanni keenya Wallaggaa hin qabne dhimma amantiitiin isa ta'u dhimma wama fedheena ta'u gara badhinaa fi Oromummaaf of kennanii qabsaa'uudha aadaan saba keenya gosa keenya uummata gara kanaa jechuudha. Garuu namni tokko achitti dhalatee waan jecha balfaa tokkoon Oromoo tuqee waan Oromoo qoqqoodu godheef jecha isin akkasii jedhanii riijinaalii waan sana fireem godhanii dubbachuu kana keessaa baha. Dogoggora irratti dogoggora hamaadha kunis jechuudha. Kana wal gorfachuu qabna jara keenya. Eenyuun keenyayyuu eenyuu keenya malee guutuu miti. Oromoon akka Oromootti kan cafaqamaa jiru. Karrayyummaan amantiinsa. Maanni natti maame amantiidhaan namni isa gaafatee adda baafate jira. Waaqeffataa ta'uu danda'a, Musliima ta'uu danda'a, Kiristiyaana ta'uu danda'a. Obboleeyyan keenya dheengadda Wallagga keessatti dheengadda qofa miti yeroo dheeraadhaaf dhumaa dhufan amantiin isaanii maanni hin beekuan. Amantiidhaanii miti kanan isaaniif gaddu Oromoo waan ta'aniif gaddaaf jechuudha. Walloo keessatti kan dhumaa turan Musliima yoo ta'an Oromoo Musliima qofatu gaddeefi miti. Akka Oromootti walii gadduudha. Jaallannee jibbinee hamma dachee kanarra jirrutti hanga Oromummaatti amanna ta'etti Oromoon amantii fedhe keessa jiru anaaf qaama kooti jennee amanuu danda'uu qabna. Sababa nama tokko lamaatiif waliin jibbinaa Oromoo. Musliima yoo taate sababa namni ani kiristiyaana ofiin jedhu tokko amantii kee tuqeef jecha kiristiyaana walitti qabdee hin jibbin dogoggorri kee guddaan kana jechuudha. Kiristiyaana yoo taate sababa musliimii tokko yookiin waaqeffataan tokko amantii kee tuqeef jecha amantii sana warra hordofu hunda walitti qabdee hin jibbin. Waaqeffataas yoo taate akkasuma jechuudha. Kiristiyaanaa ta'u musliimaa ta'u namni waaqeffataa amantii keessa jalaa tuqe amantiin kun kaleessa kan hunda keenyaati. Kaleessa ganama kan hunda keenyaa ture. Sanayyuu irraanfatee namni yoo amantii kana sababa doktiriiniin amantii isaa hin fudhanneef jecha waan waaqeffannaa keessa jiru yoo ka'e waasi tuqe sababa sanaaf jecha hordoftoota amantii sanaa walitti qabdee hin cafaqin nama keessa akkasiin jedhe sana baasiiti yoo istiraakchara seeraa qabaatte justice structure yoo jiraate institutioniin akkasii yoo jiraate seeratti dhiyeeffadhu gaafadhu. Yoo ta'uu baate immoo akka social structure'itti ofirraa dhaabsisi waan sana. Kun aadeffatamuu qaba Oromoo keessatti. Because Oromoo kanatu akka saba biraatti miti akka sabni biraa baay'een isaa amantii tokkicha qofa waliin hordofa. Oromoon kun daayivarsiidha. Kun immoo eebba malee abaarsa miti jara keenya. Akka abaarsaatti hin fudhatin abaayisa waliin. Namoonni tokko tokko amma deemanii gaafa akka abdii kutachuutti dhiyaatan Oromoon gaafuma waan adda addaa keessa no akkasii miti. Eebba kun we are beautiful, colorful. Amma seen sobdee Itoophiyaa jettu kana Oromoodha Itoophiyaan maalummaa Itoophiyaa namni ibsuu danda'u Oromoodha. Amantiin Oromoo keessa hin jiru. Jabina keenya kun waan kana humna godhachuu dandeenya yoo beekne itti fayyadamne humna godhachuu dandeenya. Oromoo yeroo namni amantii warri alaa fakkeenyaaf amantii kiristiyaanaa warri hordofu Oromoon musliima jedhanii akka nun jibbineef Oromoo keessa kiristiyaana miliyoonotatu jira jechuudha. Warri musliimaa yoo Oromoon kiristiyaana jedhanii nu jibbuu barbaadu ta'e immoo warri biyya alaa Arabas ta'uu danda'a kan biraa jechuukooti. Oromoo keessa musliima miliyoonotatu jira waan ta'eef akka itti dubbatan hin qaban jechuudha. Look, we are the world. Addunyaadha nuti mataan kan keenya. Oromoon mataa isaatti addunyaa of danda'e tokko. Akka amma kufne kana lafatti hafnan seenaa. Hin kaana. Jagna guddaatu nu keessaa bahee boru walitti nu qabee
nuun deemuu danda'a. Yookiin warra ammas lubbuun jiru keessaa warra nama seenaa hojjetu jiraachuu danda'a. Abdiin kutanne gadhee tokko tokkoof jecha nama walitti qabdanii hin arrabsina. Yes, I say gadhee. Namni waan Oromoo diigu dubbatu gadheedha. Ana mataa koos yoo ta'e. Inni namaa negatiif ta'uu hubate immoo kabajaa qabu uummata kanaaf kabajaa qaba taanaan gabbee dhiifama gaafata jechuudha. Hin gaafatu taanaan garuu itti amanee godhe waan kana bakka jibbaa qabaa jechuudha. Nama sana akkuma jibba qabutti adda baafnee kophaatti ilaaluu qabna. Maa namni immoo waan sana lolee dubbachuu dides jettanii hin dallanina. Kan callise hundi deeggaraa qaama kanaatii miti. Deeggareef miti kan callise. Wanta kana dubbachuun gaarii miti. Waa'ee amantii kun seensitiiviidha jedha. Ni sodaata namni nan beekaa. Anuun jaalladhu waan kana takkaa baay'ee naa dubbatu dhageessanii beektu hin dubbadhu bar. Garuu waan inni godhaa jiruun arge dubbiin kuni akka inni nama dallansiisee jiru yeroo hamaa kanatti Oromoo walitti deebisaa jira waan ta'eef kun immoo warra nu cunqursaa jiru warra nurratti umurii dheereffachuu barbaaduuf ililleedha cidha waan ta'eef dubbii kana walitti buruqsine himuu qabnaa jechuudha. Akkaataan itti waa hubannu sirraa'uu danda'uu qaba jechuudha. Tokko warri amantii Oromoon hordofu tuqxan adabadhaadha gaaffiin kan ergaan kan koo tokko. Lammaffaa waan sanaaf deebii kennuuf jecha nama walitti qabdanii warra amantii sana keessa jiru hunda walitti qabdanii yookiin kutaa sana kutaa namni keessatti dhalate tokko Arsii ta'uu danda'a, Baalee ta'uu danda'a, Wallagga ta'uu danda'a, Shawaa ta'uu danda'a. Namni hammeenya qabu tokko hammeenya mataa ofii bakka bu'a malee riijinii keessatti dhalate sana bakka hin bu'u. Hammeenya mataa ofii bakka bu'a malee amantii hordofa jedhamu sana bakka hin bu'u. Akkasitti beekaa. Kana Oromoo keessa aadaa bareedaan nuti beeknu kan jaallannu kan argaa dhufne wanti ani irraa dubbachuuf itti boonee akka jajjabaatu barbaadu maanni wal jaalala guddaa gidduu keenya jira akka dubbachuudhaaf. Waan xixiqqoo waan guddaa bareedaa qabnu dhiifne maaliif waan xixiqqoo dhalatte tokko irratti maaliif mataa dhukkubsannan jedhaan. Baay'ee wal jaallanna baay'ee jaalala kana rabbi dachaa nuuf haa dabalu. Amantiidhaan otoo hin taane nama tokko ilaalcha isaatiin kan nuti jaaji goonu baay'een Oromoo keenya keessattuu qeerroo generation kudos to you dhugaa. Ilaalcha haaraa hawaasa keenya keessatti waan haaraallee jechuu baadhu durii qabeetti jira. Garuu amma akka caalaatti gajjabaatu godhaa jirtan waan ta'eef hedduu galatoomaa cimina keessan kanaan itti fufa. Nama tokko ilaalcha isaatiin ammallee taanaan amantii kee hordofeef otoo hin taane godinatti dhalateef otoo hin taane ilaalcha isaatiin qeeqi, ilaalcha isaatiin mormiin yookiin ilaalcha isaatiin deeggariin. Kun aadaa keenya ta'uu danda'u qaba. Mallattoon cimina keenyaa kan ifatti nu baasu tokkicha kana qofa. Akka saba amantii adda addaatiin wal keessa jirruutti cimina kana fakkaatu yoo hin qabaanne salphaatti alagaan wal nu ficcisiisa jechuudha. Eenyuun keenya immoo eenyuu keenya iyyuu mo'achuu immoo hin dandeenyu kanas beekama. Wal malee hin tolu, wal malee hin jabaannu, wal malee hin dhaabannu gaafa walitti bu'uu jalqabne wal diigaa jirra hunda keenya badaara balleessinee badaara jechuudha. Tokko tokko amma dallananiiti amantii kee Oromummaa kee fannisii maal ta'ii warra jedhu faatu jira. Dhugaadha aynoo amantiin sensitiiviidha baay'ee. Dhugaadha namni waan akiraasaa waan du'a boodaa sanaaf iddoo guddaa qaba waan ta'eef jireenya bara baraati jedhamee waan amanamuuf waan duniyaa kanarraa bor dabarti waan ta'eef yeroo gabaabduudha. Namni jannata bara baraadhaa du'a booda argamu sana barbaada waan ta'eef akka amantii kamiittuu jechuudha. Amantii tokko lama miti hundatu amana. Amantiin uummanni keenya itti amanu akkuma jirutti waan du'a boodaa sanaaf iddoo guddaa qabna jechuudha. Kanaaf jecha namni amantiin koo tuqamurra Oromummaa kee onni godhi warra jedhu jira jechuudha. No, akkasii miti. Amantiin kees tuqamuu hin qabu, Oromummaan kees tuqamuu hin qabu akkasitti hubadhu warra kanatti yaaddannu jechuudha. Walamaanuu waan wal tuquuf hin qabu. Namni amantii Islaamaa tuqee amantii mataasaa kabajsiisaa jira jechuu miti kana beeki. Yookiin immoo si tuqee yookiin si jibbeedhaaf lafarraa si balleessa jechuu miti. Sin ajaa'ibinis kunis. Namni amantii kiristaanaa tuqe tokko amantii kiristaanaa tuqeef dhabamsiisuu hin danda'u. Jibbeef amantii sana of duraa dhabamsiisuu hin danda'u. Wal kabajanii, wal jaalatanii, waliin jiraachuutu akka Oromootti nu baasa.
Amma qabsoo keessa jirru qofatu hin taane erga boordiina keenya mo'annee abbaa biyya keenyaa taane booda faa ilaalcha kanatu hunda keenya keessatti gad dagaaguu qaba. Akka mataa keenyaatti amannu malee amantiin kan abbaati jedhama jedhu. Amantii kan mataa kootiiti. Anamma amantii koo yoon jijjiiree yoon kan koo jabeeffadhee waa hunda dhiisee amantii qofaaf jiraachuu barbaade mirga kan kooti namni tokko danda'u jiru jechuudha. Kanaafuu akkasii wal jaalalli akka amantiitti fakkeenya amma yeroo ramadaanaa nan argaa. Musliiman qabu kiristiyaanan qabu hunda namaatu waan sana selebireet godha. Kun amma fakkeenya jaalala amantii islaamaaf Oromoon hundi qabu natti agarsiisan. Akka amma taatee guyyaa 2-3 dhalatte tokkoof jecha walitti mufatinaa jira keenya. Yaadadhaame yeroo ramadaanaa fakkeenyaa yaada warri musliimaa yaadadhaa. Baga geessanii kan jedhamu musliima qofaa miti. Abaluun qabu nama huccuu musliimaa uffatee huccuu musliimaa yeroo jedhu akka musliimaatti nama uffatee mul'atu yeroo sanatti musliima qofa miti kan agarru. Eenyu musliima eenyu kiristiyaanaa yoo adda hin beeknu jechuudha. Kun maal agarsiisa? Oromoon akka malee waan walii kabaja jechuudha. Waan walii baay'ee kabaja. Kanaaf aadaan inni akkanaa kun keenya miti. Inni amantii walii tuqan kun eessaa akkatti dhufe qorannee adda baafnee eenyummaa namoota kanaa qorachuu barbaachisaa. Aadaa akkasii kanaa hin keessumsiisina. Garuu immoo waan kana qolachuuf jecha badii dabalataa lammaffaa immoo hin balleessina. Kanadha wanta walii dhaamuu barbaachisu. Anaan amma gara tokko qofa qeeqaan jiru. Kana sirriitti addanaa baasaa beeka. Warra amantii musliimaa islaamaa tuqe qofa miti kanan qeeqaa jiru. Warri musliimaas deebii akkanaa kan yeroo kennitan akkaataan itti guruuppiidhaan nama tuqxan yookiin qaama namni sun keessaa bahe yookiin amantii namni sun keessaa bahe walitti qabdanii deebiftan sirrii miti isa kan sirreeffadhaa jechuun barbaada jechuudha. Kana yoon dogoggoree hundi keessan dhiifama naa godhaa. Wantan kana dubbachaa jiruuf kaayyoo tokkicha qofaaf maanni garaan nama keenyaadha akka walirraan fagaannuuf jira keenya waan biraati. Wanti diinni barbaadu ciniinnate waan qabutti dhangalaase wareegama lubbuutti kaffalee hojjechaa jiru guddaan Oromoo kana gargar cabsuudha. Waan takka waan biraati miti. TPLF miti beekaa diinni isaanii guddaan nuyi. Jaraa miti. Jara wajjin waan xiqqoo irratti wal tuqan. Waan boru furamuu dandeessu. Keenya garuu hamma rabbiin qabeenya guddaa kana fakkaatu nuu kennee jirutti hamma qubsuudni keenya lafa bal'aa mana ga'u kana qabatee biyyattii kana keessatti jirutti hanga Oromoon miliyoona 60 jedhamee lakkoofsa guddaadhaan himamutti rafaniin bulanu jedhu kun diinni keenya rafeen bulu. Kanaaf waan Oromoo gargar caccabsu asiidiitti naqanii Oromoo kana diiganii balleessan sana booda qabeenyaa isaa saamanii akka barbaadan ittiin bulan barbaadu. Oromoo ta'ee namni tokko kana yaaduu yoo dadhabe adaraa miidiyaatti dhuftanii waan hamaa akkanaan dubbatina. Mataa keessan keessatti hammeenya keessan qabattanii jiraachuun mirga keessan. Miidiyaan waan akkanaa irratti affeerte summii akkasii kana Oromoo irratti dubbachiiftus gaafatama jalaan baatu jechuudha. Akka safuu Oromoottis hin gaafatamta. Waan Oromummaa diiguu irratti bor seera tolfachuu dandeenya ta'a. Yoo nuti lubbuun hin jira dhaloonni dhufu waan tokkummaa Oromummaa tuqu irratti nama yakka hojjeteef dhiifama kan hin goone akka ta'u abdiin qaba jechuudha. Kanaaf jenna bira darbaa amma dubbanneerra diina keenya isa guddaa irratti xiyyeeffadhaa. Diina guddaa qabna. Karaa hedduudhaan diina hedduutu afaan banee nutti deemaa jira. Kan irraa dubbannee kan dhiifnu hin qabnu ajandaan keenya baay'eedha. Ajandaa diinii nutti darbu wallaalaan keenyas beekeessa ta'u wallaalaan hojii diinaa hojjetee waan nu qoqqoodu irratti gumaachu kana ofirraa dhaabsisanii darbuu barbaachisa. Beektonni keenyas nama gorsaa please beekumsa keessan garaa qofatti qabattanii hin taa'ina. Waan akka faayidaa hin qabu. Bor bakka tokkotti gufuun fidha hedduu kufteeti wajjiniin duuta qabeenya beekumsaa qabdu kana jechuudha. Nama gorsaa rakkoon akkanaa yeroo dhalatu saayidii otoo hin qabatin amantii ofii hordoftan sana otoo hin qabatin gidduu dhaabbadhaa akka Oromoo tokkootti waan Oromoof malu namatti himaa. Namni nama gorsu yoo baay'ate gaariidha malee waan baduu hin qabu jechuudha. Garuu gorsa fakkeessitanii immoo
waan dogoggoraa waan ammas caalaa nama diigu hin dubbatina. Anama waan dubbadhe kana keessa wanti Oromoo tuqu wanti tokkummaa keenya tuqu yookiin immoo wanti nama keenya keessa abbaa ta'e mufachiisu yoo jiraate dhiifaman gaafadha. Otoon asirraa hin bu'in jechuudha. Because ani ilma namaati dogoggoruu hin danda'a ta'a. Tarii an karaa sirrii natti fakkaate jechoota fayyadame keessatti waan namaaf qurrama uumuu danda'u jiraachuu danda'a. Anytime waan an balleessuuf dhiifama naa godha. Haa toluuf hin dubbadha malee waa balleessuuf miti. Intentioniin koo kana isa hanqatetti naa guutaa. Akkasiin jechuu barbaada. Akkasiitii nagaan jiraadha. Hordofu amantii Islaamaa Oromoo taatee amantii saba kana saba immoo saba Oromoodha jettee himachaa qabsoo Oromootiif nan quuqama jechaa that means tokkummaa Oromootti nan amana jechaa jirta jechuudha. Hin barbaadda tokkummaa Oromoo ga'a yoo Oromoo barbaadda ta'e Oromoo walitti qabdee jaallachuu qabda waan ta'eef. Bilisummaa Oromoo barbaadda yoo ta'e Oromoo tokko too nambisin hundumtuu akka ifa ba'u barbaadda waan ta'eef that means tokkummaa Oromoos jibban qabdu jechuudha. At the same time garuu amantii saba kee keessaa at least walakkaadhaa ol hordofu yoo tuqxe ummata amantii kana hordofu yoo mufachiifte bu'aan isaa maal jettee yaadde kanan si gaafadha. Bu'aan isaa maalni Oromoo tokkoomsa diina keenya kuffisa faallaa lacheen kanaati jechuudha. Tokkoffaa tokkummaa Oromoo akka malee nu jalaa laaffisa. Lammaffaa diinni keenya hedduu gammadee pirojektii barbaadu sana akka galmaan gaatu godha. Inumaahuu amma shakkii maalitu namatti uumamuu jalqabaa jira. Warri yaada akkanaatiin deemu kun maqaa qabsoo Oromoo haguuggatanii maqaa sabboonummaa himachaa dhaaba siyaasaa Oromoo akka agartuu ija ofiitti ilaaltutti of hirkisaa tokkummaa Oromoo diigaa jiru jechuudha. Halagaa gammachiisaa jiru jechuudha. Ergama sirna nafxanyaa kan Oromummaa balleessuu barbaadu itti amananiis haa ta'u otoo hin beekinis haa ta'u effectively hojiirra oolchuuf garuu marxifatanii hojjechaa jiru jechuudha. Kun balaa guddaadha qabsoo Oromootiif. Balaa guddaa. Warri qabsoo kanaaf quuqama qabna jettan hundi dubbii kana laaffistanii ilaaltu taanaan rakkoo mataa keessanii qabdu jechuudha. Regardless of your religious background, rakkoo mataa keetii qabda jechuudha. This is very dangerous. Tokkummaa keenyaaf nama tokkummaa Oromoo hawwu kamiifuu amantii Oromoo nama lamallee qofa yoo ta'e amantiin sun akka tuqamu hin barbaadu jechuudha. Oromoo keessatti hariirraa namni amantii Judaayizimii hordofu nama meeqa akka ta'e hin beeku. Nama lamallee yookiin sadillee yoo ta'e yoo jiraate amantiin Judaayizim bakka ta'e wayii irraa dubbatama ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf Oromoo keessaa amantii warri nu cunqursu kun hordofu amantii Ortodoksii yoo fudhanne Oromoo keessaa lakkoofsa in millions Oromoon amantii kana hordofa. Yeroo baay'ee namootaan waan walitti bu'u tokko keessaa tokko maalinni amantii Ortodoksii dabtaraa maal jettanii hin tuqinaa waa'ee amantii dabtaraa illee hin jedhinaan jedhan dabtaraan jedhu takka. Dabtaraan suni waan aadaa yookiin immoo wanni seera amantii Ortodoksii keessa jiru wayiiti waan ta'eef structure achi keessa jiru wayiiti waan ta'eef moggaasa structure sanaa yoo tuqne obboleeyyan keenya cinaa qaama keenyaa amantii kana keessa jiran tuqaa jirra waan ta'eef nafxanyaa rukutuu barbaanne taanaan nafxanyaa jennee waamne jaruma irratti haqiyyaafan. Amantii kana bar jarrin uumne fakkeenyaa Ortodoksii nafxanyaan hin uumne garuu naannoo kanatti babal'iseera eeyyee uummata keenya fa'i fudhachiisaniiru eeyyee ammoo amantii kana ofii isaaniif miti kan uuman. Ni fudhatan alarraa fudhatan. Phaaphaasiin isaanii impeeraroonni isaanii kan muudamaa turan Abuna Salaamaa yookiin warra abbootii amantii Masriitiin ture jechuudha. Coptic religion waan ta'eef amantiin warra Masriidha. Warra Masrii yeroo jedhu warri Kiristiyaanaa jechuu kooti. Karaa sanaan dhufaa ture bara dheeraa Itoophiyaa keessatti nugusoonnis yeroo muudaman isaantu muuda.
Phaaphaasiis yeroo muudan akkasi. Kun maal agarsiisa wanta jechuu barbaade maanni amantiin kun achiinis alaan dhufee nafxeenyaan nutti fide jenna malee nafxeenyaan ofii isaatiif uume miti amantii kana. Kanaaf waan amantii kana irratti xiyyeeffannu hin qabnu. Namoonni baay'een dogoggoraan amma amantii ortodoksii akka waan kan nafxeenyaa ta'e yoo tokkotti ilaalanii Oromoo buleeyyan keenya yeroo mufachiisan nan arga jechuudha. Kun sirrii miti. Isa kana sirreeffadhaa. Dhimma isa amma harkaanu qabu waan amma gurra keenya keessa jirutti yeroo deebinu immoo namni sana dura dubbate amantii Islaamaa hordofu wayii tokko waa'ee Jawaar Muhammad kaasee dubbate malee waan amantii kaasee dubbannaan hin dhageenye. Waa'ee Jawaar dubbachuuniif waa'ee amantii dubbachuun dura dursoo maaltu walitti fide? That is my question. Dhimma Jawaar yoo ta'e akka dhimma Jawaaritti kaasanii dubbachuun hin danda'ama. Tooppikii of danda'eedha sun. Kanaan wal qabsiisanii amantii tarii maqaan Jawaar Muhammad jedhu maqaan amantii Islaamaati waan ta'eef kana walitti link godhanii irratti ololuun jibba qaban irratti afarsuun Oromoo dhabamsiisuudha. Oromoo walitti deebisanii wal ficcisiisuudhaaf isa diinni arguu barbaadu sana dhugoomsuuf yoo ta'e malee faayidaa biraa hin qabu. Namoonni waan akkanaa kana gootan amma duras yakka wal fakkaataa raawwattanii beekna. Please wal kadhannaa irraa dhaabbadhaa waan akkasii kana. Uummata illee dhiifama gaafadha. Akka obboleessa tokkottan isinitti himaa. Dhiifama gaafachuun isinii mala dhiifama gaafadha. Dhibeen inni amma baadhannee deemaa jirru nugaa dhibee kana caalaa hamaa ta'e nutti hin fidina. Diina keenya hin gammachiisinaa nurratti. Otherwise wanti kun maal jechuuf fudhachuu deemna jechuudha. Ergama Abiy Ahmed ergama Abiyyitu Oromoo kana waggaa meeqaatamaa bakka lafaan